haalaaf amala gaarii qabaachuudhaani la yablughu darajata as-sawmi was-salaa darajaa nama soomanaa oolee darajaa nama salaataa bulee dhaqqabattaa jedhan haala gaarii qabaachuu bichaadha. Subhaanallah. Maaliif jennaan halkan tokko rasuula rabbiitti himte Aishaa radiyallahu anha waardaaha intala abaluu ni sadaqatti khayriillee gartanii qabdi agartanii nama jaallatti haalaaf amala gaarii qabdi jedhanii khayrii xiqqaa wayii tokko irraa himan. Sahabtitti takka bar hoggusana gartanii duuba namni waa haasa'ame ajaa'iba rabbi haati ebelu ammoo halkan dhaabataa bulti sadaqaa guyyaa kana guutaa oolti soomana qabdi soomanaaf salaataaf sadaqaaf khayrii aganaa walitti tuulanii himaniiti waan isaa ban qabne irraa himanii walaakinnaa tu'dii jiiraanaha ollaa isii azaagooti ollaan irraa rafeen buluu ollaan irraa aragalfii dhabee bar jennaan hiya finnaar jee rasuul rabbi alayhi salaam waan isinatti lakkooftan kana dhiisa isin ka ibiddaatiif irraa dhiisaa jee rasuul rabbi alayhi salaam. Haalaaf amala gaarii dhabuun obsa gartanii dhabuun ollaa ofii azaa godhuun abbaa manaa azaa godhuun yoo dubartii taate haadha manaa azaa godhuun yoo abbaa manaa taate agartee haadhaaf abbaa kee azaa godhuun yoo ilma taate yoo intala taate yaani fitnaan akkanaa sun salaanni kee soomni kan kee da'awaan kan kee sheekummaan kee ziirootti deebi'a. Maaliif haalaaf amala hin qabdu jechuudha. Tanaaf haalaaf amala qabaachuudhaan khayriin gurguddaan rabbi biraasii argama osoo ibaadaan kan keellee xiqqaa tahee jechuudha. كان حديث عائشة كيست رضي الله عنها وارضاها صلة الرحم رحمة متنفتشون نما قرتني فرقا كيتي قافتشون ودوساني قبق أباتشون دولتي برسيتي سلام عليكم إساني جتشون وحسن الخلق هالاف أمل قاريك أباتشون وحسن الجواري الله كان كيتي تلعونون يعمران الديار الله أكبر حياتك كي هندسي جارة biyyi gartee yoo kanarra walii galtee tana tolfatte yoo gartee gandi tokko tanarra walii galee haala malakkoyne agartanii maal lakkoofne amma mee ilaala dubbuma xiqqaa takka gartee kan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam haala gaarii fi amala gaarii qabaachuudhaaf akkasuma rahima maxxanfachuudhaaf akkasuma gartanii ollaa ofiitti khayrii ooluun hayaata gartanii ganda kana jireessu yaa rasuul rabbi alayhi salaam hattuun hin seenu beelli hin seenu lolli hin seenu sodaan hin seenu فتنان أجايبان سينو جتشو بلان ربا بلان زنا أبشر صدنتنا يا ربي أفقبدا غندتو كنت ولي قلتني من قدون أكا من قدوت شيكوتين أكا شيكوتيت هيوني أكا هيوتات ولي قلتني غند كيسن استيتا كيسن نعنوا كيسن وما كانت الله كيسن جارتن جتشو سبحان الله يعمران الديار طلت بيي غندنا قاتبات يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ويزيدان في الأعمار umriin teessan barakaa guutuu argatte jedha rasuul rabbi alayhi salaam. Namni yoo jiruun isaa jaarame yoo gartee wanni barbaade isa bira guutame umrii itti dheerate lazzaan duniyaa tanaa olitti nafne bar qananii gurguddoodha jechuudha. Izan kana keessatti mee akkamii jabaannee khayrii gurguddoo akkanaa kana fudhannaa jechuudhaan akhlaaqa toluu ollaatti khayrii ooluu rahima ofii maxxanfachuun darajaa gartanii rabbi biratti homaatti nafini jechuudha. Hayaanni kan kee hunditti hin jaarameeti. akkasuma gartanii umriin tanteettiin barakaa argatee dheeratte nama waggaa 70 jiraate caala azaabaa fi cinqii fi sammuu gubannaa fi yaani stress ajaa'ibaa tokkoon yaani gubachuurra jechuu waggaa 30 keessa rabbi si qanansiise warra waggaa 90 caalta jechuu idan haala kana irratti hayaata keenya jiraachisuun barbaachisaadha obboleeyyan keenya hadiisa gartanii imaamul albaaniitu sahiha godhe imaamu tirmizi imaamu ahmad illee dubbate kitaaba gartee mawsu'atul akhlaaq li Khalid al-Kharrazi irraa dubbatame idan warra kana irratti fayyadate milkaa'u rabbiin haa godhu boqonnaa duuba walitti deebina wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh